Harka fuuna akkam jirtan hordoftoota Oromoo Samsung nagaa keessanii nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa hedduma jirtanitti sinaa ga'u. Eegaan hordoftoota keenya turtii yeroo muraasaatiin booda deebinee dhufneerra. Viidiyoo keenya har'aa keessatti immoo akkamitti akka Instagram irratti darkitiin yookiin darkii mood akkamitti akka fayyadamuu dandeessan kan wajjin ilaallu ta'a. Barnoota keenya kanaan dura isin barsiisne keessatti waa'ee darkitiin wajjin wal qabatee YouTube irratti, Telegram, Messenger fi Facebook akkasuma WhatsApp irratti darkitiin akkamitti akka fayyadamtan isin barsiisnee turuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo Instagram irratti akkamitti akka darkitiin godhatanii itti fayyadamtan wajjin ilaallu ta'a. Viidiyoo keenya like, share, comment gochuudhaan nu faana turaa isiniin jenna. Duraan dursa Instagram keessan ni bantuun jechuudha. Instagram keessan yeroo haala kanaan bantan iddoo bakka garjallaa kana yookiin iddoo profile keessanii kanarratti kilik ni gootu. Erga kilik gootanii bifa kanaan isinii dhufuu danda'a. Yoo bifa kanaan isinii dhufu tuqaa sadan kanarratti ni cuqaastu. Kana booda gabbuutanii iddoo setting irratti kilik gootu jechuudha. Yeroo kilik gootan iddoo kana kinu bakka team jettan ni argitu jedheeti yaada. Iddoo team jettan irratti kilik ni goona. Kana booda iddoo gara gidduu irratti argamu kana ni argitu miti. Darkii iddoo tanarratti deebisna jechuudha. Haala kanaan amma darkii teamiitti fayyadamuu eegaleera jechuudha. Kana booda bakkettanii baatu. Haala kanaan amma Instagram kiyya akkuma amma isin argitan darkitiin fayyadamuu qabeera jechuudha. So akka irraa fayyadamtan abdii qabna jechuudha. Maaliif ija keessaniif baay'ee gaariidha. Ija keenya keessaayyuu yeroo bakka dukkanaatti Instagram keenya fayyadamnu ifa bilbila keenyarraa gara ija keenyarra ga'u xiqqeessuudhaaf baay'ee tokko gaariidha jechuudha darkitiin. So akka irraa fayyadamtan isin gorsina. Fuula duraaf inshallah barnoota garaagaraa qabannee isiniif dhiyaachuuf jirra. Gadduu kana isinirraa baduun keenya ni yaadatama. Isinirraa baduu keenyaaf dhiifama jecha fuula duraaf immoo barnoota baay'ee murteessoo ta'an hedduu qabannee isiniif dhufaa jirra waan ta'eef iyyuu hammasitti immoo obsaan nu eegaa isiniin jenna. Har'aaf viidiyoo keenya like, share gochuudhaan waliif daddabarsaa isiniin jenna. Hamma viidiyoo birootiin walitti deemnutti immoo rabbiin iddoo jirtanitti keeruu fi keessinaa kaatu.